galatoomii nuuf jiraadhu ati leenca keenya ija keenya baay'ee si jaalanna namni Kadiir Martuu bira dhaabbatee akka ija keenya bira dhaabbatetti akka keenya bira dhaabbatetti fudhanna amma durallee kasti ilkaan isaa hojjisiisee fi hundi keessanii yaadattanii amma illee nu baaste bakka asteenyee خدتشو رابعوما نواست الحمد لله رب العالمين بقى كان كدير في ماله مالي سني مدي أن نتول فاتي كدير كرك أرسسنا كدير في مالك أقول رجتشون والله نتول فاتي أكنا ما تقولي جتشو مالي كدير أورمو فوانتي قيادك أورمو مال نفتاتي بيتي لما جاي بيكم كدير مرتو قيادك اللي أورمو دي مال نافقوتي لما جاي متي أورمو ناف مالين قول إيه جديلا خنا تيلي يشوا الرتكو ده أفضلني Goofandi miniin barbaachisa taakar kallattii goofandi miinisa ta'uu kallattii afooshaalee adda addaa ta'uu akka argitee uummanni itti orgaanaayiz godhetti isa kana keessatti aartistoota illee hammachiisa wanni kun argitee waan baay'ee atattamaan ta'uun irra jirudha argitee aartistoota illee dubbisuu qabdu kallattii hundumaanuu namni irraa qooda fudhachuu qaba namoonni immoo yeroo qooda fudhatan tokko argite just yeroo qooda fudhatan namootaaf gastiillee banaa ka'a kaampeenii utuu gidduu kana bifa sanaan itti fufee deemee baay'ee natti tola ulfaadha ammaaf kanuman jedha bakka barbaachisaa ta'e hundumaatti isinii wajjin hin jira isin hordofaa jiranis haala irra jirus gaggaafannee hordofaa deemna akkasitti quba qabaadhaati. Jabaadha walii wajjin dhaabbannu akkummaan keenya galatoomii artistii Addisuu Karrayyuu hundi keessan fooloo godhaan bibbaa furkaas girtan kan beekne asumaan bara artistoota keenya karaa tuttuqaa kana beekan waan ta'eef galatoomii artistii keenya kabajamaa Addisuu Karrayyuu iddoo ulfaadhu galatoomii siin jenna rookeetii dubbadhume carraa barbaadina fakkaata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورقوا بات في خجلاهم دخل سنوي duraan dursee carraan haa kennuuf galatooma ayyaanni nan qabu yoo jiraate akkuma mubeen jee haa galatooma ayyaanni mubeedhaa dhuunfaa kiyyannaatee jira akka dhuunfaa kiyyatti haa namoota kaan beekuu hin danda'u waan ta'eef za'aa namni miira kana keessa jiru miira jaalalaanti namni Kadiir Martuu hin jaalane hin jiru Kadiir Martuu jechuun aduu Oromooti yoo jaan ittiin xiqqaatu aduu addunyaa tanaati yoo jaan ittiin xiqqaatu saniifuu za'aa namni miira kana keessa jiru waan adeemsa irra jirtan kana arra boru maaliin itti mari'anna maal itti yaamna osoo jawuu hin taane wal mari'adhaadha marii teessan galmaan gayadhaadha as gubbaratti wal mari'achuu osoo hin taane namoota haga muraasaa namoota akka sheekooleetii fi namoota gugurdaa wal qunnamaanii karaa ittiin isa kana gargaaruu dandeenyu nutti gakkoota obboleeyyan kiyya dhukkubni nama nyaataa dhukkubni taa'ee nama hin eegu dhukkubni arra boru jee sin eeggatu haguma nuti arra sirraa wal mari'annu asirraa wal afaan deebinee wal gaafannu tana keessa dhibdeentu nuti deemuu dandeesse jechuudha. Arraan tana aartistii Kadiir Martuudha wallistoonni isa hin geenyeetu Finfinnee keessaa fooqii ittiin ankaraatii fi makiinaa bareedduu qaba. Tamam arrayni nuuf jecha rakkatee nuuf jecha akkas ta'ee nuuf jecha dhibamee nuuf jecha maraattu janii miidiyaa kanarratti arrafamuu ture sinii galee saniifuu hadaraa rabbii hadaraa oromummaadha waniin isiniin dhaammantu akka kiyyatti yoon jiraate akkuma Hacaaluu Hundeessaa geggeessitanii harka marattanii teessan kanatti taa'u deemtan waan biraa takkaaf hin deemtan jechuudha. Wal dura dhaabbachuu osoo hin taane yaada keessan walirraa fudhadhaadha wal dhaggeeffadhaa xiqqaan guddaa dhaggeeffadhaa guddaanis xiqqaa dhaggeeffadhaa yaada walirraa fudhadhaa hadaraa rabbii isinumatti yoo amantan Kadiir Martuu akka dafee hatattamaan yaalii sanirra bareedduu haakima gugurdaa ittiin deemuu danda'u nu godhaan isiniin jaa hedduu takka wallahi naddagamee dhiifama. Yeah, abshir. Boyni, yeah, please, yeroo haasofta miira keessa galtanii naasa'inaa maaliifi artistoonni kamiyyuu qabeenya horachuu danda'u kallattii kamiin iyyuu wannoo ta'uu danda'u. Wanta sanarratti fokkosiin godhina rakkoo hin qabu sanarraa rakkina hin qabnu nuti. Maa inni ammatti maal keessa jira obboleessi keenya akkamittiin isas immoo deebifne fayyaa isaatti deebi'ee akkamittiin dhaabbachuu danda'a isa jedhu irratti xiyyeeffachuun gaarii natti fakkaata. Please
miira keessa galinaa yeroo haasofta waan akkasiirraa of eeggadhaa. Obboleeyyanii haasawa nama kutinaati ashanguliitii boochaa dhaabaa maal taatansa? Wee. Itu fi artistii kan nyaatsee waan dubbachuu yaabilee. Okay, galatooma. Waan fixadheera. Koomenti isinirraa hin Waan fedhan haasofte irratti waa jedhama. Galatooma artistii keenya asumaan addisuu karrayyuu warri hin beekne jiru bishaanii miti dhiinni ilmaan Oromoo kajoosanii gaafa maastar pilaanii ni beekani. Follow godhaa hundi keessa warra as girtan artistoota asinis bara Mubaarak Gabbu'ee jiran fakkaata. Sa'aat akka maal walakkaa sa'aan naafee jira. Sagantaa marii hayyoota see artistoota takka ammoo sheekota abbootii amantaa wajjin hin godha kaja'uudha. Akka amma artistiin kaasee faawundeeshiniidhaan haa ta'u sagantaan akkuma fedhettu kallattima fedheen laalamma akka fedhe haa ta'u karaa barbaadeen karaa eenyuutu nu haa dhufu wanni guddaan rakkoon Kadir Martuu saba kanaaf ifa taatee sabni kun Kadir Martuu qaqqabu hanga dandeetti sumuunii keessaa qabu baasee sabni kun Kadir osoo inni lubbuun jiru itti dadhabuu qaba itti laffaa'uu qaba yoo itti laffaan immoo duutii Kadir Martuu saba kanatti sheenaa gaabbii bara tarraan baane taati. Kanaaf suuraa Kadir maxxansuu fi Kadir boohuun qofti gahaa miti nan gargaarina jee Kadir maallaqa barbaaduun qofti gahaa miti dhukkubsatee sireera jira akkaawuntii fi baankiin Kadir Martuu uummata kana ummataa fi Kadir gidduu karaa banaatii karaa ummataa fi Kadir itti walitti dhufanii rakkoo walii hubatanii wal bira dhaabbatanii itti wal gargaaruu danda'an karaan haa banamu. Kanaaf ammoo abbaa amantaa haa ta'u artistii haa ta'u hiriyoota Kadir Martuutti qaamaan dhiyaatan haa ta'u itti fayyadamtoota miidiyaa haa ta'u namni dandeessan hundi waan dandeessaniin karaan ummataa fi Kadir gidduu ka gargaarsa akka banamu godhuun dirqama haa baanu kayyannu kaleerraa kaafnee hanga idaatti hanga ammaatti lallabaa jirra sagaleen keenya dhagahamu jira gama biraatiin koreen ijaaramtee jirti minaamin namni jajjaamus jira asitti sanjana agarree mubaarrattis waan hafe koree hawaasa keessaa ijaaramtu jira koree miidiyaa keessaa ijaaramtu yoo akkasitti ijaaramee bareedaa ta'a maaliif argitee akkasumas immoo abboota qabeenyaas itti dabalanii isaan kun yoo waltumsanii deeman irra caalaa milkaa'uu dandeenya yaada maaliif wiirtuu dugdaa aartii Oromoo jabaa Oromoo qabsaa Oromoo nama jabaadha. Kadir Martuu siyaasa Oromoo keessatti waan guddaa hojjetee jira. Amma akka nama oolmaa xurataa yookaan oolmaa bahuutti illee gara biyyaatti deebisnee akka lubbuun nu turu barbaadna. Namni baay'een garuu siyaasatti hiikee isa jibbuu danda'a. Inni jiraachuun gatii biyya kanaaf biyyoo kanaaf qaba waan taateef hundi keessan waan inni duraan Oromoodhaaf hojjeterra dhaabannee akka inni nuuf jiraatu gochuutu nurraa eegama malee ofirraa dhiibuu siyaasatti achi dhiibuun hin barbaachisu. Oolmaan inni Oromoodhaa duraan oolen galateeffannee lubbuun nu ture waan nurraa eegamu gaheen baanee argisiisuu qabna yaada jedhuun qaba booda gochaa walitti deebi'uu qabna. Dhufaadhu artistii keenya artistufa nu jiraadhu warri kaan illee dubbadhaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu akkam jirtu nagaadha. Yaada isin kaasaa jirtanuu already mubee maaliif yaadni keessan waan nu deemsisuudhaa fi already yaada keessan irraa adda waan hin qabneedhaaf an callise akkasitti hubadhu yaada kan koo jechuudha hundumti keessan akkasitti hubadhaashi maaliif yaadni adda ta'u hin jiru wantuma tokko yaada walii yaada jabeessutu kakaa jira waan ta'eef kanaaf isin dhaggeeffataa jira ulfaadha galatooma.